Arrammoo mata duree quufa mormaa yookaan GO jedhu deebi'ee dhufeen jira. Chaanalii kanaaf haaraa kan taatan maqaan kee Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immaniiti. Qaamaan kan na argachuu barbaaddan waa'ee daa'immanii ilaalchisee magaalaa Naqamtee fi naannoo sana kan jirtan lakkoofsa bilbilaa asirra kaa'amee jiru kanaan na argachuu dandeessu. Mee waa'ee quufa mormaa kan jedhu ilaallu asumaanis chaanalii kana sabskiraayib godhaatii maatii ta'a. Quufni mormaa dhiita'uu yookaan guddachuu xannacha taayiroodii jedhamuuti. Xannachi taayiroodii jedhamu kan morma keenya gara fuulduraatti kan argamu. Faayidaan isaas immoo hormoonii taayiroodii oomishuu yookaan maddisiisuu kan ta'e kun yeroo dhiita'u yookaan yeroo guddatu wanti kun quufa mormaa yookaan GO jedhama. Quufa mormaa yookaan GO kan jennu egaa guddachuu xannacha taayiroodii jechuudha. Haa guddatu malee baay'ee oomishas jechuu miti, xiqqoo oomishas jechuu miti. Guddateef baay'een oomishu, guddateefis xiqqoon oomishu. Baay'ee oomishuuf xiqqoo oomishuu isaa hormoonii jechuudha. Kan murteessu sababa yookaan dhibee guddachuu xannacha kanaa fideedha. Malee xannachi taayiroodii yookaan quufni mormaa kun waan guddateef oomishni hormoonii taayiroodii hin dabalus, hin hir'atus kan kana murteessu ka'umsa isaa jechuudha. Dhibee guddachuu xannacha taayiroodii kana fideetu murteessa. Mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Akkamitti namatti dhufa? Maaltu namatti fida jennee ilaalle kan jalqabaa hir'ina ayoodiniidha. Hir'inni ayoodinii akkuma addunyaatti kan quufa mormaa fidan keessaa gahee olaanaa kan taphatu yoo ta'u, biyyoota guddataa jiran keessatti garuu baay'inaan mul'ata. Biyyoota guddataa jiran keessatti, biyyoota guddatan keessatti garuu baay'inaan hin mul'atu. Sababni isaas biyyoota guddatan biratti ashaboon isaanii hanga ayoodinii gahaa waan qabuuf namni hundumtuu ashaboo waan fayyadamuuf baay'inaan hanqina ayoodinii hin godhatan. Haa ta'u malee biyyoota guddataa jiran biyyoota booddee ta'an keessatti immoo kun baay'inaan mul'ata. Namoonni naannoo gaarreewwanii jechuunis naannoo tulluu naannoo akkasii jiraatan bishaan gaarreen jalaa burqan dhugan, bishaan tulluu jalaa burqu dhugan akkasumas kan nyaata galaana biratti biqilee irraa sooratan hir'ina ayoodiniif ni saaxilamu. Inni lammaffaan kan kana fidu dhibee Graves disease jedhamudha. Dhibee Graves kan jedhamu. Akkasumas yeroo ulfaa wanti kun baay'inaan ni mul'ata. Kana malees immoo dhiita'uu xannacha taayiroodii irratti biqilu yookaan dhiitoo yookaan tuumar yookaan xannacha taayiroodii yoo ixii wayii baasee yookaan irratti biqile wanti kun dhufuu danda'a yookaan mul'achuu danda'a. Akkasumas xannachi taayiroodii kan taayiroodaayitis jedhamu yookaan madaa'ee yookaan infekshinii godhatee yoo taayiroodaayitis jedhame yookaan xannachi taayiroodii kun yoo infekshinii godhate wanti kun mudachuu danda'a. Kana bichaas miti egaa wantoota hedduutu kana fiduu danda'a. Kun egaa warreen gurguddoo shanan. Daa'imman biratti immoo kan kana fidanis kanneen kana keessaa kanneen akka Graves disease jiru, kanneen biroos jiru. Kun akka waliigalaatti kanneen gurguddoo shanan GO yookaan dhiita'uu xannacha taayiroodii fidan jechuudha. Mallattoon GO yookaan quufa mormaa kun maadha jennee ilaalle akkuma beektan dhiita'uu mormaa gara fuulduraadha. Mormi isaanii gara fuulduraan dhiitee mul'ata. Dhiitoon kun immoo xannachi guddatte kun immoo ujummoo qilleensaa fi ujummoo liqimsituu yookaan esoofagasii irratti ba'aa ta'uudhaan rakkoo waa liqimsuu fi hafuura fudhachuu baafachuu dadhabuullee fiduu danda'a yoo baay'ee guddate. Akkasumas qufaa akkasumas jijjiiramuu sagaleellee fiduu danda'a. Kana malees immoo ka'umsa dhibee kanarraa ka'ee mallattoon adda addaa mul'achuu danda'a. Guddachuu xannacha kanaa qofa osoo hin ta'in maaltu dhibee kana fide kan jedhus mallattoo isaa ni murteessa. Haala dhibee dhiita'uu xannachaa kana kan fide irratti hundaa'uudhaan mallattoo garaagaraa agarsiisuu danda'a. Isaan keessaa kan yoo haayipertaayiroodii ta'e yookaan yoo hangi xannachi taayiroodii hormoonii taayiroodii inni oomishu baay'ate haayipertaayiroodizim jedhama. Xannachi taayiroodii kun guddatteettis hangi isheen oomishtus baay'ee baay'ateera jechuudha yeroo kana. Yeroo kana mallattoo akkamii agarsiisu? Ulfaatina qaamaa ni hir'isa. Rukkuttaan onnee fi fedhii nyaataa ni dabala. Fedhii nyaata baay'ee qabu nyaatu garuu qaamni isaanii hin dabalu. Yoo hangi hormoonii inni oomishu baay'ate. Lafaan martoo, hollannaa harkaaf dafquu akkasumas dadhabbii, jeeqama sirna marsaa laguuf kan kana fakkaatan fida. Akkasumas iji isaanii baay'ee guddatee dhiibamee waan gara alaatti bowwayii fakkaatee ni mul'ata. Yoo immoo hangi isaa kun guddatee yookaan GO yookaan quufa mormaa godhatanii hangi inni oomishu immoo xiqqaate. Hangi hormoonii taayiroodii achirraa oomishamu yoo xiqqaate
hypothyroidism jedhama. Yeroo kana immoo hormooniin oomishu xiqqaateera jechuudha. Yeroo kana mallattoon nuti agarru tokko hirriba baay'isuudha. Baay'ee rafuu akkasumas kaka'umsa hin qaban. Waama socho'uuf waa ta'e hojjechuuf kaka'umsa hin dhabu jechuudha. Akkasumas dadhabbii qaamaa yeroo dheeraa qabaachuu, kana malees immoo ulfaatinni qaamaa dabaluu, fedhii nyaataa baay'ee hin qaban garuu ulfaatinni qaamaa ni dabala. Qaamni isaanii ni qorraa, qilleensumti naannoo xiqqoo qorrinaan hin danda'anii, gogiinsa garaa godhatu, gogaan isaaniillee diraayi ta'a. Gogaan qaama isaanii diraayi ta'a jechuudha. Akkamittiin yaalama jennee ilaalle yaaliin quufa mormaa yookaan bu'oo dhibee quufa mormaa sana kan fide irratti hundaa'a. Maaltu fide kan jedhu akkuma armaan olitti maqaa caqasa. Fakkeenyaaf yoo hanqina ayoodinii ta'e ayoodinii kennuufii fida. Guddinni xannacha kanaa baay'eema guddaas miti xiqqaa ta'ee gidduma galeessa ta'ee akkasumas hangi hormooniin oomishu guddaas miti xiqqoos miti noormaaliima oomishaa jira yoo ta'e hordoffiima gochuudhaan kanneen ofuma isaanii yeroo booda kan dhiisan jiru. Akkasumas namoota dhibee dabaluu hormoonii taayiroidii yookaan hyperthyroidism qabaniif akkasumas kan hypothyroidism qabaniif qorichi kennamu jira. Saayiziin isaa guddatee yoo hangi hormoonni oomishu baay'ee dabalees kan sana hir'isiisu qorichi jira. Yoo hangi hormooniin oomishu xiqqaates kan hormoonii sana bakka bu'u kan kennamu jira jechuudha karaa mana yaalaa. Akkasumas yoo guddachuun kun ilaalchaaf illee namatti hin tolu ta'e baay'ee guddatee baqaqsanii yaaluudhaan xannacha sana harka caalu baasuudhaan boca mormaa bakkatti deebisuun ni danda'ama. Akkamitti ittisuu dandeenya? Ittisuun dhibee kanaa akkam yoo jenne dhibbantaan baay'een kan gu'oo yookaan quufa mormaa fidu hir'ina ayoodiinii. Kanaaf hir'ina ayoodiinii kana waan ta'eef namoota naannoo lafa quufi mormaatti baay'atu kana jiraataniif ayoodiinii kennuufiifidha. Ayoodiinii akkamiin kennina? Fakkeenyaaf ashaboo ayoodiinii qabu bitanii fayyadamuu. Amma yeroo ammaa kana ashaboon hedduun ayoodiinii of keessaa qabu. Ashaboo kana namoonni fayyadaman ayoodiinii gahaa argatu jechuudha. Isaan kun kan ittifamuu danda'udha. Kan immoo ittisuu hin dandeenye kanneen akka Graves' disease jiru. Isa kana yaala barbaachisa malee ittisuun hin danda'amu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.